sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoo torbaanitti guyyaa 3 facaasaa yookaan kibxata kamisaa fi jimaata akka lakkoofsa sa'a Oromootti galgala keessaa sa'a 7:00 hanga 8tti meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,840 irratti qilleensa irraan isiniif darbuudha. Kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Jimaata muddee 22 bara 2017 ashamaa akkam jirtu kabajamoo fi jaallatamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo. Kun qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo kallattiin Oromiyaa irraa isiniif darbaa jirudha. Sagantaan keenya akkuma beekamu oduu isin dhageessisuun eegalla. Itti aansuun qophii addaa fi barroo haala yeroo irratti dhiyaate isin biraan geenya. Walleen warraaqsaas qaama sagantaa keenyaati. Isin keessummeessaa kan isin waliin turu an magartuu guutamaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jecha amma kallattiin gara oduuttan isin dabarsa. Akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattoota keenya oduu guyyaa har'aa qabadhee dhiyaadheera. Oduu waliin aan michuu lammiiti. Jalqaba irratti matoota oduu. Godina Wallagga Lixaa aanaa Beegiitti guyyaa 3 hiriira mormii guddaatu geggeeffamaa ture. Manni murtii magaalaa Bishooftuu miseensota humna raayyaa ittisa biyyaa 4 ergama isaaniif kenname dagachuun daldala seeraan alaa wayita daldalan qabaachuun adabbii cimaa waggaa 6 hanga waggaa 12 fi 6 adabee jira. Mudde 21 bara 2017 godina Harargee Lixaa aanaa Habiroo magaalaa Waachootti yakki duguuginsa sanyii waraana gaazii wayyaaneen uummata Oromoo irratti itti fufinsaan geggeeffamaa jira. Diddaan manneen barnootaa mootummaa garaagaraa keessatti hammaatee akka itti fufe maddeen keenya bakkoota adda addaa irraa nuuf himan. Humni addaa abbaa torbee ofiin jedhu magaalaa Dambidolloo keessa socho'u tarkaanfii haleellaa diina ilmaan Oromoo irratti fudhachuu cimsee itti fufee jira. Amma gara bal'ina isaatti isin dabarsa. Godina Wallagga Lixaa aanaa Beegiitti guyyaa 3 hiriira mormii guddaatu geggeeffamaa ture. Uummanni manneen daldalaa isaanii hunda yaada tokkoon yeroo tokko cufanii hawaasa keenya calanqootti dhumaniif gadda qaban ibsataa turan. Guyyootaan darban hiriirri mormii geggeeffamaa oole kun hojjettoota mootummaa abbootii gadaa dabalatee namni tokko osoo hin hafne barattootaa fi qaama hawaasa hunda kan hirmaachise akka ta'es qeerroon Beegii gabaasee jira. Wanti duraan hin baramne keessaa tokko kaabinoonni uummatatti makamanii sagalee tokkoon mormataa oluu isaanii akka ta'es gabaasaan keenya ifoomsee jira. Akkasumas godina Qeellam Wallaggaa aanaa Dallee Sadiittis haaluma wal fakkaatuun adeemsifamaa turuunsaa beekameera. Oduu biraan manni murtii magaalaa Bishooftuu miseensota humna raayyaa ittisa biyyaa 4 ergama isaaniif kenname dagachuun daldala seeraan ala wayita daldalan qabachuun adabbii cimaa waggaa 6 hanga waggaa 12 fi 6 adabee jira. Himatamtoonni jalqabaa Abarraa Laaqoo fi Amaaree Biraanuu jedhaman gaafa guyyaa 8/4/2010 akka lakkoofsa warra Bashaatti bu'aa bosonaa Kincilee kuntaala 236 mana nama dhuunfaatti kuusanii bajaajii koodii 120-784 Oroo deddeebisanii wayita gurguran eeruu uummataa fi hirmaannaa poolisiitiin harkaaf harkatti qabamuu isaanii ragaa abbaa langaatiin mirkanaa'ee dhaddacha guyyaa 10/4 bara 2010 ooleen lamaanuu waggaa 6 adabamuu isaanii pirezidaantiin mana murtii magaalaa Bishooftuu obbo Abbabaa Baayisaa dubbatanii jiru. Himatamtoonni Daani'el Gannanaa fi Tashoomaa Abaatee jedhaman konkolaataa humna raayyaa ittisa biyyaa koodii MK 8935 DF kan ta'een cilee kuntaala 28 fe'anii gaafa guyyaa 9/4 bara 2010 galgala sa'a 3 magaalaa Bishooftuu ganda Duwwaa 2 naannoo Gulliitii jedhamutti wayita gurguran eeruu uummataan poolisii magaalichaatiin to'annoo jala ooluu isaanii ibsameera. Hojjettoonni mootummaa kanaa ejjibbaata dhumaaf saamichatti kan bobba'an ta'uu isaaniis barameera.
muddi 21 bara 2017 godina Harargee Lixaa aanaa Habiroo magaalaa Waaccuutti yakki duguuginsa sanyii waraana Agaazii Wayyaaniin uummata Oromoo irratti itti fufinsaan geggeeffamaa jira. Guyyaa kaleessaa loltoonni Makalaakaa Wayyaanii dhukaasa uummata Oromoo nagaa magaalaa Waaccuu irratti bananiin hanga ammaatti qeerroo dargaggoonni Oromoo 2 wareegamaniiru. Hedduunis madeeffamaniiru. Uummanni keenya tarkaanfii of ittisuu fudhateen loltoota Agaazii 4 galaafateera. Konkolaataan oraalii tokkos garagalee daaraa ta'uusaas beekame. Qeerroon dargaggoonni Oromoo fi uummanni Oromoo Oromiyaa godinaalee garaagaraa keessatti sochii warraaqsa fincila xumura garbummaa jabeessuun humni waraana TPLF hatattamaan Oromiyaa gadhiisee akka ba'uu fi gaaffiin mirga abbaa biyyummaaf deebiin akka kennamu gaafachaa jiraachuu maddeen keenya bakkee garaagaraa gabaasan. Diddaan manneen barnootaa mootummaa garaagaraa keessatti hammaatee akka itti fufe maddeen keenya bakkoota adda addaarraa nuuf himan. Diddaan kun dhumaatii lammiilee keenya baha Oromiyaa fi kibba baha Oromiyaa irratti taasifamaa turee fi jiru kan balaaleffatu akka ta'es beekameera. Haaluma kanaan manneen barnootaa gadaanoo hanga yuunivarsiitiitti kan adeemsifamaa jiru yommuu ta'u, manneen barnootaa kanneen keessatti adeemsi baruu barsiisuu dhaabbatee akka jirus beekameera. Diddaan kun mooraa Wallaggaa yuunivarsiitii fi manneen barnootaa magaalichaa akkasumas Iluu Abbaa Boorii fi Bunnoo Beddellee Wallagga Lixaa Beegii fi Qeella Wallaggaa Dambidoollootti kan hammaate ta'uu maddi oduu qeerroo foomsee jira. Uummanni Oromoo roorroo jibbee waraana bilisummaa Oromoo akka faarsaa ooluu fi dhaaba gaachana saba Oromoo ta'e addi bilisummaa Oromoon hoogganamu akka barbaadu dhaadannoolee garaagaraan argisiisaa akka jiranis beekameera. Bunnoo Beddellee Gachii fi magaalaa Mattuu keessatti guyyaa gaddaa jechuun torbaan keessaa guyyoota 3 akka gadda isaanii ibsachaa jiranis dhaga'ameera. Qeella Wallaggaa fi Wallagga Lixaattis akkasuma guyyaa 3f sochiin geejjibaa dhaabbatee uummanni gadda isaa akka ibsachaa jiruu fi roorroo akka fincilaa jiru gochaan mul'isaniiru. Oduu haleellaa. Humni addaa abbaa torbeefiin jedhu magaalaa Dambidoolloo keessa socho'u tarkaanfii haleellaa diina ilmaan Oromoo irratti fudhachuu cimsee itti fufee jira. Haaluma kanaan guyyaa kaleessaa muddi 21 magaalaa Dambidoolloo keessatti haleellaa fudhateen ajajaa waraana mootummaa Wayyaanii tokkoo fi loltuu tokko galaafachuun qeerroon dhambii gabaasee jira. Humni addaa abbaa torbee jechuun socho'u kun hanga ammaatti diina Oromoo Wayyaanii fi ergamtoota isaa suufee haleeluun gumaa ilmaan Oromoo baasaa akka jirus beekameera. Humni addaa kun erga magaalicha keessa socho'ee galee as lukeeleen diinaa hedduun magaalaa Dambidoolloo gadhiisanii akka bahaa jiranis maddi keenya itti dabaluun addeesseera. Umarratti waamicha ilmaan Oromoo miseensota loltoota raayyaa ittisa biyyaa poolisii federaalaa fi humnoota garaagaraa keessa jiraniif taasisan isiniif dhiyeessa. Raayyaa ittisa biyyaa poolisii federaalaa fi sadarkaa garaagaraa keessa jirtan hundaaf mootummaan abbaa irree Wayyaanii uummata Oromoo irratti waraana labsitee Oromoo lafarraa duguugaa jirti. Maqaa daangaatiin guyyaa guyyaan ilmaan Oromoo ajjeesaa jirti. Yeroo ammaa Oromiyaa guutuu keessatti waraana bobbaastee haala suukkanneessaan ilmaan Oromoo ajjeesaa jirti. Gochaa duguuggaa sanyii mootummaan abbaa irree Wayyaanii ilmaan Oromoo irratti raawwachaa jirtuu fi mootummaa garboonsaa Wayyaaniitti xumura gochuuf ilmaan Oromoo raayyaa ittisaa poolisii federaalaa hoomaa waraanaa keessatti sadarkaa garaagaraa irratti sirna kana waliin hojjechaa jirtan akkuma poolisii Oromiyaa fi milishaan Oromoo uummata isaa cinaa dhaabbachuun lubbuu isaanii saba kanaaf wareegaa jiranitti isinis wal ijaartanii hidhannoo keessan guutuu waliin qabsoo uummata Oromootti akka makamtanii fi bakkuma jirtanitti sirna nama nyaataa kana diiguudhaaf meeshaa keessan gara mootummaa shororkeessaa kanatti garagalchuun yoo danda'ame ajajoota Wayyaanii amanamoo irratti tarkaanfii fudhachuudhaan yeroon Oromoo fi Oromiyaa baraarru amma waan ta'eef kutannoon murtii gootaa akka murteessitanii qabsoo qeerroo fi ilmaan Oromoo cinaa akka dhaabbattan waamicha Oromummaa isiniif goona. Yeroo kanatti Oromoon hundi gamtaan dhaabbatee wal cinaa hiriiruun qabsoo Oromoo galmaan ga'uuf kutannoon socho'uun barbaachisaadha. Ilmaan Oromoo sadarkaa hundarratti hidhannoo qaban gara qabsoo qeerroo Oromootti akka galanii fi diina gananii qawwee isaanii gara diinaatti akka deebisan cimsinee irratti hojjechuu qabna. Dhalataan Oromoo hundi obboleessa keenya, fira keenya, ollaa keenya,
hiriyaa keenya beeknu kan hoomaa waraanaa poolisii federaalaa fi raayyaa ittisaa keessa jiran daangaa diinaa eeguu dhiisanii dachee abbaa isaanii Oromiyaa kabachiisuuf bakka jiranitti wal ijaaranii gamtaan qabsoo Oromootti akka makaman dirqama Oromummaa ofirratti fudhannee ergaa kana karaa nuuf mijate hundaan biraan akka geenyu lafee gootota cabbeen dhiiga ilmaan Oromoo dhangala'een isin gaafanna. Kana booda lammiin Oromoo osoo ilmaan Oromoo qe'ee abbaa isaanii irratti dhumaa jiranii daangaan Oromiyaa waraanaan weeraramee lammiin keenya soorata allaattii osoo ta'uu daangaa biyyaa eeguudhaaf gammoojjii keessa taa'uu hin qabu. Gurmuun wal ijaaruun gara qabsoo sabaatti akka makaman gochuun murteessaadha. Kanaaf immoo Oromoo kan ta'e hundi dirqama Oromummaa ofirraa qaba. Qawwee keenya diinatti deebisna. Bilisummaa keenya dhiigaan mirkaneessina. Tokkummaan qabsoofna ni bilisoomna. Egaan dhaggeeffattoota keenya oduun guyyaa har'aaf isinii dhiyeesse kana fakkaata. Waan nu dhaggeeffataniif galanni keessan bilisummaa ta'u jecha qophiilee keenya hafa waliin turtii gaarii. dhaggeeffataa jirtan qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo meetir baandii 16 yookiin kilohertzii 1740 irratti isiniif darbaa jirudha. Oduu kan isin dhageessise Jaal Michuu Lammii ture horii buli jenna. Kanatti aansuun wallee warraaqsaa tokkoon booda gara barroo haala yeroo irratti barreeffame fi qophii addaa wal duraa duubaan isin biraan geenya. Ammas nu waliin tura. Qabsoon Oromoo tooftaa geeddarachuu qaba. Qabsoon Oromoo tooftaa geeddarachuu qaba yennaa jennu jarjartiin bakka yaadame ga'uuf badii ofirratti ibsuuf nun gargaaru jechuu miti. Ammatti dirreen nu dura hin jiru, gaaratu jira. Gaara kana ba'uuf akka bara ijoollummaa yaannaan ofirratti muka muruu taati. Haalumatu akkasi.
gaara kana yaabbachuu yookiin ol ba'uu eegallee jirra. Humni gaara kana ittiin ba'uuf eegallee humna biraa akka barbaadu nutti mul'isaas jira. Kanaaf humna gaara kana nu eegalsiisee caalaatti nu humneessee fiixeerra akka nu dhaabuuf tooftaa kana geeddaruu fi hadheeffachuun keenya dabaluu barbaachisa. Tooftaa nam-tokkee kaasee hanga sabummaatti jiru kana jijjiiruun barbaachisaadha. Waan nu qabu yoo mudatellee cabsinee keessa ba'uuf murtiin kun maaliif nu gargaara? Eenyutu geeddara? Akkamitti eessarraa gara eessaatti tokko tokkoon waliif dhaabna? Qabsoon diddaa qeerroo wayita jalqabee lakkii takka iyyanii dhaabuu jedhamaa ture. Har'a garuu waggoota lakkoofsisaa jira. Har'a gonkumaa fincila bifa hedduu irraa hin oolamne ta'eera. Oromoon diddaa bifa hundaan geggeessaa jiruun wantoota hedduu laaffiseera. Ragaan ammoo tarkaanfii itti jiru qofa ilaaluutu ga'aadha. Gabaabaatti gama diddaan kan jiru barattoota irraa gara hojjetaatti ce'uutu irra jiraata. Barattoonnii fi hojjettoonni barachuu fi hojjechuu dhaabanii tarkaanfachuu qabu. Itti aansee gama daldalaan waan jiru dhaabuudha. Abbootiin qabeenyaa sagalee isaanii dhageessisuu eegaluu qabu. Gara fuulduraatti akka uummataatti waan jiruuf kanuma cinaan gama hundaan qophaa'uu barbaachisa. Biiroleen mootummaa Oromiyaa hojii dhaabuutti ce'uutu irra jiraata. Ijoolleen kolleejjii baatee hojii eegaluun cabuu hin qabdu. Hojjettoonni gurra addunyaa harkisuuf Finfinneetti waajjiraalee hedduun waliin waan jiraniif sa'aa tokkotti hojii dhiisanii ba'anii mooraa keessa taa'uu fi gaaffii gaafachuudha. Akkuma barattoonni godhan sanaa jechuudha. Yoo kana goone humna waraanaa ijoollee kana fin'aan qabbana arganna isa jedhan hanqisee yaada akka hiran taasisa waan ta'eef irratti hojjechuu qabna. Tooftaan qeerroo fi barataa irra jiru hojjettootaa fi abbootii qabeenyaa jecha of geeddaraa deemuu qaba. Wayyaaniin qaama kana haalaan sodaatti. Ilmaan Oromoo maqaa investimentii fi maqaa sheerii qabeenyaan wayyaaniin shiraan hiitee jirtu dammaquu qabu. Maqaa baankii, kubbaaniyaa, investimentii fi kan kana fakkaataniin Oromoon sheerii akka bitatu taasifamee lammii isaa callisee akka ilaaluu kan taasifame lakkoofsa hin qabu. Mootummaan kun kufnaan sheeriin keessan bakka dhaba jedhamee kan gaadi'amee taa'ee maatii lammii isaa ilaalee kan callise garuu takkaa yoo dubbatee kan dhageessifatu hedduudha. Sochii keessan geeddaruutu isinirra jiraata jenna. Ilaalchi Oromoo nama dhuunfaa eegalee hanga sabaatti jiru tooftaa ilaalchaa fi murannoo geeddarachuu qaba. Nu ajjeesanii, nu hidhanii, nu hiraarsanii haala hamaa keessa jirra. Uummanni keenya miidhamee fi kan kana fakkaatan jennee maarshii duubatti nu deebisu waliif galchuun gatii hin qabu. Waan wayyaaniin nurratti hojjettetti dhimma baanee dantaa keenyaaf itti fayyadamuu dandeenya. Hidhaa fi ajjeechaan waggaa 100 itti fufeera. Yoo jabaachuu baanne ammas itti fufa. Waan diinni nurratti hojjetee addunyaatti beeksifachuun ala imimmaan ittiin cobsuuf yaaluun wallaalummaadha. Maaliif nuti sadarkaa gumaa baafachuu irra ga'uu dadhabnee irratti xiyyeeffannee waan gochuu qabnu hojiirra hin oolchinu? Dhugaadha, har'a rasaasaa fi hidhaa wayittuu hin lakkoofnu. Kun guddina. Kanarra of geeddarree ija dineeffachuu qabna. Uummanni keenya buqqa'uutti waan itti fayyadamnee lakkaawamee hin dhumu. Wayyaanii akka baala mukaa nu harcaasaa jirtuttis dhimma ba'uun ni danda'ama. Kana jechuun dirree argannee jennee maarshii qilleensarraa geeddaruu miti hubadhaa. Waa hundi daangaa qaba. Dhimma ofii xiinxaluu irratti tooftaa geeddaruu qabna. Biyya keessaa wareegamuu waan itti baafamaa jiru kana beekumsa ofiitti hirkifannee daldalaaf yookiin namarraa jaalala argachuuf abballataanaan ammallee ijoolleen duubatti harkifna. Qabsoon kun garatti deemu wallaalanii haa ta'uu sagantaa jiru osoo hin beekin hafuurraa haa ta'uu waan biraa garatti deeman tilmaamaa jiran. Tilmaamni kun hedduun isaa nama gaddisiisa. Qabsoon Oromoo maaliif eegalamee yoo jedhame dubbiin isaa galii isaati. Waan haaraan hin jiru. Wayyaaniin Oromoo maaliif ajjeefti yoo jedhan galiin isaan barbaadan deebii ta'a. Garatti deemamuu hin beekamu jechuun ijoollee biyya keessaa lubbuu kennitee falmaa jirtu hagam akka miidhuu ni qalbifannaa laata. Keessattuu beektonni yommuu waan isaan irraa hin eegamne hojjetan. Qeerroon wayyaanee buqqisuun galii isaati. Galiin isaa kun ammoo garatti deemu mirkaneessa. Galii isaanii adda bilisummaa Oromootu beekaa sodaatameetii moo ijoollee ficcisiisuu jabeessuuf jaallatanis jibbitanis
qeerroon garatti deemtu hin beekamu jedhamaa turti. Sirna wayyaanii haala nama dinqisiisuun buqqisuuf jirti. Adeemsa isaaniitti milkaa'aa jiraachuun ammoo kaleessayyuu galii isaanii lafaa qabu jechuudha. Walitti bu'iinsi utoo hin uumamne guutuu Oromiyaatti haala qindaa'een waan geggeessaa jiran ifatti ragaadha. Sammuu cabuu xiinxaltootaa hin barbaadu. Hiriirri isaanii fi gochi isaanii Arsii fi Baaleetti obboleeyyan keenyaaf du'a ga'ii deemaa jedhanii konkolaataa 43 ka'uun qindoominaa fi hojii keessa darban mirkaneessa. Gama kanaan qeerroodhaan durfamneerraa isaaniin qixxaachuudhaaf yookiin isaan waliin deemuuf tooftaa geeddaruu barbaachisa. Opiidiyoo fi wayyaanee gidduu waan jiru irratti tilmaamni keenya sirrii akka ta'uuf akkaataa itti yaadnu geeddaruu qabna. Yoo ta'uu baate waan hedduu dhabuu dandeenya. Adeemsa diinaa ilaalanii waan hojjetan hedduu waan ta'eef gaafa kana jennu garuu waan qalbifachuu qabnutu jira. Wayyaaneen laafattee dhiiftee, opiidiyoon dammaqxee dhiiftee, amaarriin waliin dhaabbattee dhiiftee sochiin keenya gonkumaa golgolaa'uun irra hin jiraatu. Opiidiyoo fi wayyaanee gidduu xinnaatus dubbiin seenuu waan mul'isutu jira. Keessattuu walgahii Ihaadig ammaa irratti wal amanuu dhabuu isaaniitu mul'ata. Kun waan tokko garuu deebi'ee hin fooyya'u jechuu miti. Kanaaf sochii ofii fi tooftaa ofii daran jabeessuu irratti tooftaa geeddaruu qabna. Sirna kana raafneerra. Sirna kana humnaan itti seenuuf ammallee miidhaan irra ga'uu garaatti qabannee keessa wayyaanee kana caalaa diiguun barbaachisaadha. Wayyaaneen humnatti akka ceetu nuti yeroo isaa malee dirqisiisnaan humna waraanaa keessaa adda duraa irratti ilmaan Oromoo hiriirsiti. Kanaaf dura waan achi jiru cabsuun barbaachisaadha. Waraana bobbaaftuu geeddaruu qabna. Keessa wayyaanee akka malee raafamaa jiru kana caalaatti raasuu qabna. Amma icciitiin ilmaan Tigree qofa harka seentee jirti. Warra kaan irraa amantaa dhabaa deeman. Kanaaf carraa jirutti dhimma ba'uun dansa. Wayyaaneen waraana uummata keessa facaasuu murteessuun furmaanni of harkaa qabdu sadarkaa dhumaarra jiraachuu mirkaneessa. Waraana uummata keessa bobbaasuun waa lama ofirratti murteessuudha. Humnaan jiraachuuf yookiin dhabamuuf. Waraanni bobbaafamu hundumtuu kan uummatatti dhukaasuu miti. Wayyaaneen nama 40 yookiin 30 keessaa nama 3 yookiin 5 keessee akka uummata fixan taasifti. Warri waan kana raawwatu battalumaan geeddaramu. Kanaaf waan goonu itti yaaduu qabna. Herregi waan hundaa deemee wayyaanee irratti goolabama. Kanaaf ammoo waan barbaachisuun qophaa'uuf sochii keenyaaf tooftaa geeddaruu qabna. Waraanaaf bobbaasuu waliin waan akka tasaa uumamuu malus carraa bal'aa qaba. Wayyaanee irraa humni cabuu eegallaan guutuu biyyaa baatii tokkotti wal ga'uu danda'a. Yeroo kanatti murtiin wayyaanee waraana uummata keessaa harkisuutu dhufa. Yeroo kana maal goona irratti hojjechuu barbaachisa. Waraanni yeroo magaalaatti bobbaafamu mormii qeerroo qofaan yookiin ijoollee hanga 50 geggeessuu geeddaranii uummata guutuu magaalaa yoo kaasan yaanni wayyaanee ni dhaabbata. Waraannis ni rifata. Gama kanaan tooftaa keenya geeddaruu qabna. Waraanni bobbaafamuun icciitii biraas ni qabaata. Abbootii qabeenyaa Tigree tiksuutu jira. Kana qoratanii adda baafachuun barbaachisaadha. Abbootii qabeenyaa biyyoota alaa irratti waan hojjennu daran jabeessuun murteessaadha. Tarkaanfiif jarjaruun dura abbaan qabeenyaa sun sirna sana deeggaruu irraa akka dhaabbatu hubachiisuu barbaachisa. Yoo qabeenyaan isaanii kun wayyaanee ma jiraachisuuf dhaabbatee waan siif gabaabbatutu jira jennaan. Sududaan sirna uummata keenya fixaa jiru osoo arganii callisuun yakka. Kanarra taree hojii investimentii irra darbanii intarneeta ugguruu waraanaa fi poolisii nu ajjeesu leenjisuun yakka ta'uu itti himuun barbaachisaadha. Walumaa galatti gurra warra alaa harkisuuf jara kana tokko lama jedhanii rifaasisuu barbaachisa. Tooftaan walirratti duuluu geeddaramuu qaba. Madaalli Oromummaa har'aa akka kaleessaa wacuun yookiin arraba dheerachuun miti hojiidhaan ta'aa dhufeera. Yeroo qabsoon kun biyya alaatti baatee biyyi keessaa qabsoo kanaaf haga keessummaa ta'uutti irratti hojjetame san hololli waa hedduu balleesseera. Har'a garuu tooftaan geeddaramee hundeen qabsoo Oromoo biyya keessa ta'eera. Galanni warra cichanii qabsoo kana jiraachisuuf itti of wareeganiiti. Waan biyya keessatti geggeeffamaa jiru guyyaarraa gara guyyaatti hangam bilchaataa fi yeroo eeggataa akka jiru ta'uu ifatti mirkanaa'eera. Kanarra darbees ijoolleen sun guyyuma tokko kan iyyitee biraa deebitu otoo hin taane qindoominni isaanii gonkumaa harki laafaa fi qananii bare akka hin hojjenne mirkaneessee jira. Kanaaf olola keessaa ba'uun barbaachisaadha.
hundumtuu karaa isaaf mijateen akka falmatuuf karaa waliif banaa. Lubbuu guyyuu galaafatamtu irra ejjettanii dantaa keessan hin dursinaa. Waan eegalame gonkumaa xiinxalaan hin dhaabbatu, hin ibsamus. Wayyaaneen uummataa itti cabdee jirti dinqisiifadhaa, wal jajjabeessaa. Beekumsaa fi dandeettiin koo kana maal isin gargaaruu waliin jedha. Abbootiin biyya keessaa maalitti jiru? Inni alaa'oo. Waanuma kana dhaabuu maaliif dadhabuu? Walumaa galatti qabsoo uummata Oromoo galma isaa geessisuudhaaf tooftaa jijjiiruun barbaachisaadha. Horaa bulaa. Dhaggeeffattoota keenya kabajamu kun qophii addaa sagalee qeerrootiin isiniif dhiyaatudha. Qophicha kan isiniif dhiyeessu an Gammachuu Sabaati. Muuziqaa mocoomsaa kanaan gara qophichaatti isin dabarsina. Nu hordofaa. Qeerroo bilisummaa Oromoo waatu dhufuuf jira ol qopheessi. Diinni Oromoon qabdu ciisee akka hin bulle akka laayyootis harka kennachuuf akka hin jirre ragaa addaa dhiyeessinu hin qabnu. Obbidii afaan qarachiisee akka waan uummata Oromootiif yaaddee fakkeessuun nuti as baasee kunoo walliftoonni Oromoo sagalee uummata isaanii ta'uu qofaaf mootummaa kanaan ajjeefamaa, hidhamaa fi biyya ari'amaa turan handhuura Oromiyaa Finfinnee boolitti bahanii akka fedhanitis akka geeraranii dhiichisan godhamanii jiru. Kunis uummata Oromootiif eenyumaa caalaa dhaabbatan fakkeessuuf waan godhamaa jirudha. Ammas diinni keenya waan danda'amuuf hunda gochuun saba keenya irratti duguggaa sanyii horroo isaati irratti mana jireenya isaatitti bakka hojii isaatitti bakka barnoota isaatitti fi akkasumas biyyoota ollaa keessatti aangoo irra turuudhaaf raawwachaa jira. Aangoo irra turuu qofa osoo hin taane yakka raawwate jalaa of baasee jiraachuuf murannoo qabu tarkaanfii suukanneessaa gidduu kana fudhataa tureen nuuf mirkaneesseera. Dhumaatiin calanqoo fi hawwii guddina galmee qabataniiru. Wayyaaneen yakka kana raawwachaa kan jirtu ammoo gorsa dhokataa warra adiin akka ta'e guyyaa tokko ragaan ni baha. Yeroo ammaan tanas fincila xumura gabrummaa qeerroon bilisummaa Oromoo uummata isaa wajjin gaggeessaa jiru danquudhaaf magaalaa Adaamaa fi magaalota Oromiyaa naannoo Finfinnee tokko keessa poolisii federaalaa hanga gandaatti hayyama tokko malee qubachiisaa jira. Ajaja kaawunsilii dhimma nageenyaatiin akka bobba'an dubbataa jiru. Kun utuu hin ta'in barattoota sabaan Tigree ta'an yuunivarsiitii Salaalee kan ficha jiru keessaa tibba kana halkan dukkana dawoo godhachuudhaan waraanan marsanii baasuun gara biyyaatti erganii jiru. Kun immoo jarri kun ammayyuu shira jabaa tokko raawwachuuf qophii ta'uu fi shira kana keessatti namni isaanii akka hin gaaga'amneef of eeggannoo taasisaa jiran akeeka. Yakka kana dura raawwataa turan irraa of qulqulleessuuf akkasumas yakka sana qaama biraatti haguuguuf miidiyaalee kijibaa isheen qabdu kanneen akka EBC, FBC fi miidiyaa isaanii kanneen birootiin duula dokumentari dharaa qopheessuutti jiru. Duula kanaanis qabsoo keenya mararfannoo fi deeggarsa saboota cunqurfamoo gonfate maqaa xureessuun dhiyeessuu akkasumas kanarra dhaabbachuun duula hidhaa fi ajjechaa dabalataa gaggeessuuf akka deeman ifaadha. Kanaaf hanga nuuf danda'ametti duula wayyaaneen eegalte kana fashalsuun qabsoo keenya jabeessuu qabna. Wayyaanee kan injifachuu dandeenyu karoora fi sagantaa ishee hunda fashalsuun akkasumas nagaa dhorkachuun hamma dhumaatti murannoon loluu ta'uun dagachuu hin qabnu. Kanaafuu qeerroon bilisummaa Oromoo caasaa ofii jabeessuudhaan qabsoo eegale guutuu uummata biyyattii hirmaachisuun fincila xumura gabrummaa finiinsuudhaan mootummaa gabroonfataa kanatti xumurachuun dirqama ta'uu hubachuudhaan falma eegale cimsinee guutuu Oromiyaa keessatti haafniinsiru. Kana gochuu baannaan kijiba Obbidoo alaaf keessaa kanaan gurri keenya cufatee osoo nu bilisumsu jennee eegnuu mana keenyatti dhumuuf teenya. Kanaafuu qabsoo eegale cimsinee itti fufuudhaan mootummaa gabroonfataa kanatti xumura goonee Oromiyaa bilisumtuu fi fa'aa of qopheessinuun dhaamsa keenya. Gadaan gadaa xumura gabrummaatti qeerroo bilisummaa Oromoo. Ergaramne kabenya ke mati namne facane piya warnati begane gade gara kita mara arawane aradan badura esadaware Egaa dhaggeeffattoota keenya sagantaan guyyaa har'aaf qopheeffanne kana fakkaata. Waan dhaggeeffattaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u jecha qophii keenya guyyaa biroon hanga wal agarrutti nagaan nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati.